Ashama jira jirtu akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha lakuma akkam jirtan fayyaa keessa obboloota koo qaqqaalii fi gaggaarii hordoftoonni shawaayyee baga jiraattanii baga nagaa taatanii har'a iddoo wayita sin agarsiisaa jira karaan deemaa jiralleeni asumaan immoo akka wayii sin agarsiisuu barbaade akkuma qaalii isiniif galee jechuudha. Iddoo bashannanaa tokko tokko sin agarsiisuudhaaf qaalii isinii galee ture. Innaa kun fakkii kanan jira. Guyyaan guyyaa heedatii. Guyyaan guyyaa heedatii karaan deemaa jira. Aduun karaa deemaa jiru iddoo wayitti godhe suuqii wayitti hin godhe jechuudha. Innaa suuqii guddaa wayiiti. Akkuma kana dura jechuudha yeroo darbe yeroo kamuu bakka bashannanaa namoonni baay'een biyyallee filattanii bakka kanaa nu agarsiisu warroonni jettanillee namoota baay'eetu jira. Akkasuma amma haala naannootti bakka tokko gaafii namoota muraasaa deebisuudhaaf qophiirra jira. Kan namoota tokko immoo garuu deebisaan jira. Namoonni biyya baay'ee filatanillee baay'een isaanii waan jiraniif akkasuma kunoo gaafii namoota muraasaa deebisaa jira isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha kunoo guyyaa idaa musliimoodhe inni akkamii Eid Mubaarak ijoolleen amantaa musliimaa Eid Mubaarakis jedhee jira. Asumaan nagaa isin daganne baga jiraattanii baga fayyaa taatanii isiniin jedha. Gaafa xiyyeeffannoon kiyya iddoo bashannanaa garaagaraa isin agarsiisudha waan ta'eef kinoo dhufee asitti argamee jira. Akkuman waadaa isiniif galee jechuudhaan isiniin jedha. Itti bu'aaraa yoo dassin jedhe jechuudha. Daawwadhaa. Ammas immoo akkasuma warroonni iddoo biraa akkasuma barbaadan ammallee irra deemuudhaan gaafachuu barbaadan seenaan bashannansiisaa isin agarsiisa jechuudha. Mee maal jettu maal fakkaata ishee? Iddoo karaa deemaa jirru jarri biyya bu'anii gara suuqii deemanii suuqa nama guyyaa iidaa kana sa'aatii asiriin booda hin banne jechuudha. Hanga sa'a keessaa hanga sa'a ashira banaa jira. Amma garuu sa'aatii 8 deemne sa'aatii 8 deemne garuu suuqichi banaa jira jechuudha. Guyyaa iidatiin asiriin booda sa'a 4 baname. Garuu namni baay'een keessa hin jiru suuqiin banaadha. Namni baay'inaan hin jiru garuu akkasana isiniin jedha. Yoo isinitti tole laayik sheer godhaa, daawwadhaa, koomentii barreessaa. Daawwattoonni koo
Ishii kinoo obboloota koo deemeen jira amma karaa bu'een jira gara deemuutti jira amma deemaa jirra imala gaarii nan jedha bashannana isiniifis immoo bashannana gaarii isiniif hawween jira imala koo itti qabeen jira itti gadi qabeen jira yeroo dhuftan immoo baatirii qabadhaadha bakka tokko tokkotti dukkanaa jira waan ta'eef halkanii sa'a 8dha bakka tokko bakka isinitti dukkanaa baatirii qabadhaa fudhattaa sagaleen kiyyas baay'inaan hin dhaga'amu natti fakkaate kinoo deemaan jira iddoo tokko hin dukkanaa'a lafti galgala waan ta'eef akkasuma kunoo iddoo tokkotti naannoo ibsaan hin jiru Jalqaba baay'ee tokko dukkanaa bakka tokkotti dukkanaa alafti makiinaa jechuudha lafa fagoo dheeraa deemaa jirra guyyaa ta'e baay'ee sirriitti mul'ata galgalaan kana fakkaataan siniin jedha daawwachiisan kiyyaa kunoo bakka tokko yeroo tokko akkasitti waliif argisiisuun bareedaan siniin jedha iddoo isinitti tole laayik sheer godhaadha